Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoonni chaanaalii Abbaa Musliimaa irraa barnoota haalaan barbaachisaa tokkoon isiniif qabadee dhufe barnoonni keenya kanarraa maali yoonaan jettan akkaataa yuutuubii beerifaayi itti godhan waliin ilaallee jechuudha. Kan duraan Google Chrome irra deemtanii cincachaa jirtan jechuudha. Hundi keessanuu kunootii amma karaa gabaabaadhaan seera hariyaa yuutuubii keessan beerifaayi godhachuu dandeessaniin isin injaa siinii keessan qofatti guuttatanii beerifaayi gootan jechuudha. Har'a barnoota kana waliin ilaallee jechuudha. Hordoftoonni chaanaala keenyaa faaree taatan barnoota kana subscribe, like, share godhuun hanga dhuma barnootaatti naa waliin tura kallattumaan kara barnoota. Akkumaan durarratti isiniif ibsuuf yaalee barnoonni keenya kanarraa akkaataa yuutuubii beerifaayi itti godhan waliin ilaallaa jechuudha. Yuutuubii keessan keessanuu galtan jechuudha. Appii yuutuubii keessan irra ni tuqattan kunootii akkanatti isiniif fidaa bakka piroofaayilii keessanii kanarratti jala kanarra jira piroofaayiliin keessan asumarra tuqattanii jechuudha. Asumarra naaf tuqattan piroofaayilii keessan irra gizee tuqattan booda akkanatti isin galcha jechuudha. Bakka view channel jedhu tanarratti naaf tuqattan ammallee tartakka bakka view channel jedhu tanarratti tuqattanii jechuudha. Karaa gabaabaadhaan waliin beerifaayi goonee ilaallaa jechuudha. Akka duraan Chrome irra deemtanii cinqamtan jechuudha. Karaa gabaabaadhaan beerifaayi goonee ilaallaa jechuudha. Bakka create jettu tanallee tuqattanii deemuu ni dandeessan jechuudha. Bakka mallattoo karaa gabaabaadhaan deemuudhaaf mallattoon deemtuun jala kanarra jirti mallattoo viidiyoo kanarra tartakka tuqattan. Akkanatti nuuf baasaa jechuudha. Liivii shortii viidiyoo jee viidiyoo kajoo kanarra tuqannaa jechuudha nuti. Duraan viidiyoo 16:9 dalagamee qabaachuu qabdan jechuudha. Kan saayiziin isaa 16:9 dalagamee duraan qopheeffattanii qabaachuu qabdanii jechuudha. Irratti tuqattanii jechuudha. Bakka viidiyoo joo kanarratti as keessaa fudhachuu barbaadanis ni fudhattan jechuudha. Yoo albama keessaa fudhachuu barbaadanis kunootii bakka viidiyoo itti kanarratti tuqattanii jechuudha. Faayilii keessaa fidachuu barbaadan asumarra naaf tuqattanii jechuudha. Kunootii akkanatti isin fida gaddeemtanii viidiyoo duraan qopheeffatan san bakka inni keessa jiru sanii viidiyoo san naaf fudhattan jechuudha. Viidiyoo san fudhattan. Viidiyoo san gizee fudhattan akkanatti isin fida neekistii tuqattanii bira dabartan. Gizee neekistii tuqattanii bira dabartan booda akkana nuuf fidee jechuudha. Mata duree viidiyoo keenyaatti barreeffanneeti an amma isinuma agarsiisuudhaaf barnoota TikTok yaa godhu isinuma barsiisuudhaaf jechuudha. Akkaataa itti viidiyoo qiddiistanillee karuma gabaabaatti akkanumatti hubachuu ni dandeessan jeetiin amana barnoota TikTok yaa godhu jechuudha. An isinuma agarsiisuudhaaf mata duree kanatti godhaa jira. Gizee mata duree teessan itti katabdanii fixattan booda jechuudha. Gizee mata duree keessanis itti katabdan booda amma gubbaa tanarra jechuudha. Gubbaa tanarra bakki jabduun amma asii jechuudha. Bakki jabduun bakka tanaa jechuudha. Bakka jabduu tana malee jechuudha. Kunootii gubbaa kanarratti akkaataan itti beerifaayi guunuus as keessa jira waan ta'eef bakka footoorra kaaniin tana jechuudha. Bakkaan amma isarra isiniif itti godhe kana jechuudha. Gizee asirra tuqattan jechuudha. Namni beerifaayi yuutuubii hin godhin footoo bareedduu fidee viidiyoo dura kaachuu hin danda'u jechuudha. Footoo viidiyoo keenya bareechiftu tan viidiyoo keenya ibsitu dhufee gubbaarra kaachuu hin danda'u waan ta'eef kunootii akka nuun jiru. Namni footoo bareedduu irra kaachuu hin danda'u siin jaa jechuudha. Hanga beerifaayi yuutuubii godhutti akkana siin jaa jechuudha. Isin bal'inaan dubbistanii achirraa hubachuu hin dandeessan. Kunootii beerifaayi qixxeettuun jala kanarra jirti beerifaayi irratti tuqannee jechuudha. Gizee akkana nu fidee booda gubbaa tanarra tuqnee biyya keessa jiru filanna. Gubbaa tanarra ni jirti jechuudha. Kunootii biyya keessa jirru filannaa jechuudha. Kunaan bakka tanarra tuqattanii biyya keessa jirtan jechuudha. Itoophiyaa keessa yoo jiraattanis biyya biraa yoo jiraattanis biyya keessa jirtan san naa filattanii jechuudha. Irratti tuqnee biyya keessa jirru haa filannu jechuudha. Ani amma Itoophiyaa keessa jira waan hin ta'eef Itoophiyaan filadha. Itoophiyaa keessa waan hin jiruuf Itoophiyaan filadha jechuudha. Isinis biyya keessa jirtan laaltanii itti godhachuu hin dandeessan jechuudha. Biyya keessa jirtan laaltanii itti godhatan jechuudha. Amma Itoophiyaa keessaan jira waan hin ta'eef Itoophiyaa irratti haa tuqadhu. Gizeen Itoophiyaa irratti akkana tuqadhee nuuf fidee jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa kiyyatti galfadhee eegatti galfattan booda kan gubbaa taayitil qajoo sanarratti naaf tuqattan jechuudha. Eegas booda koodii siimii keessan irratti isiniif erga. Koodii siimii keessan irratti isiniif ergamte san itti guuttan. An ammatti haa guutu koodii itti guutaan jira jechuudha. Koodii siimii irra naaf erga itti guutee kunoo beerifaayi godhee jira jechuudha. Puunii nambar siinjaa beerifaayi ta'e jechuudha. Akkanatti siimiin amma beerifaayi gootaniin kun kaamma dura ittiin banatin ta'uu qaba ammas bakka amma dura yuutuuba itti beerifaayi hin godhin ta'uu qaba jechuudha. Yookaan isiniif hin godhu jechuudha. Footoo amma gizee kanatti gaalaarii keessan keessa isin galcha booda footoo takka fudhattaniiti footoo san irratti tuqattan jechuudha. Ani amma footoo tanuma irratti haa tuqadhu isin agarsiisuudhaaf danii tanarratti hin tuqa jechuudha. Gizeen footoo filadhe booda danii kanarratti hin tuqaa jechuudha. Kunoo danii kanarratti hin tuqaa akkanatti naaf fidaa jechuudha. Gizee inni akkanatti naaf fidee booda waa hunda fixadheetiin jira jechuudha. Paabliik irra jira jechuudha. Viidiyoon kiyyaas maxxanfamuudhaaf akkanumatti irratti tuqeetumaan kunootii noo godhe jechuudha. Bakka tana noo godhuu qabdan jechuudha. Gizee viidiyoo maxxansantallee namni haaromni keessaafu bakka tana noo godhe kun amma viidiyoon kiyya maxxanfamaa jira jechuudha. Viidiyoon kiyya maxxanfamaa jira jechuudha. Karaa gabaabaan yuutuubni kiyyaas beerifaayi ta'ee jira jechuudha. Gizee siimii keessan itti guuttattan booda bakka sanirratti bakka jalaa gubbaa sanirra naaf tuqattan eega siimii itti guuttattan booda tuqattan malee osoo siimii ittiin guutin tuqachuu hin qabdanii jechuudha. Yookaan siimii keessan irratti warniingi erga waan ta'eef eega siimii itti guuttan booda tuqattan
akkasitti addana baafadhaan isinin jaa kunooti viidiyoon kiyyaas deemaa jira jechuudha. Viidiyoon kiyyaas maxxanfamuudhaaf deemaa jira jechuudha. Viidiyoon kiyya amma dhumaa jira jechuudha. Deemaa jira jechuudha, maxxanfamaa jira. Kunooti arguu dandeessan jechuudha. Waa xiqqayyoo takka hafeef jechuudha. Hangi kun dhumnaan kallattumaan viidiyoon kiyya naaf ol ba'e jechuudha. Kallattumaan viidiyoon kiyya naaf ol ba'e jechuudha. Isteeppii salphaa ta'e kanaan YouTube keessan verify godhachuu dandeessan isinin jaa. Warri chaanala keenyaaf illee ari'atatan jechuudha. Subscribe, like, share godhuu hin dagatinaan isinin jaa. Barnoota kana laayikiin sakandii tokko takka isinif fudhatti laayikii tuqaa waan isin dhibee koomentii irratti nuuf barreessaa oggusumaan viidiyoodhaan qabadhee isiniif dhufe jechuudha. Namallee itti afeeraa obboleeyyan chaanalli kun chaanala keessanii itti naaf guddisaan isinin jaa. Hanga barnoota biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf tura.